bara kana waanuma gaddinee waan dhiifnu wallaan bara maalii raggeen bara akkana akka waan nyaata hojjetachaa jiranii tokkotti qoraan itti daddabalanii ilma namaa kan itti guban irra geenye alhamdulillah. Assalamu alaikum. Jirra jirtu hordoftoonni sinaaf miidiyaa jalatti argamtan nagaan koo kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa ga'u. Namoonni tursanii na hordofaa jirtanii galatooma. Warri reef gara chaanaalii kanaa dhuftanii anaa dhufu karaa maatii kanaatti dabalamuuf subscribe gootanii mallattoo bilbila cinaa mul'atu sana cuqaastanii yeroo hunda viidiyoon isin jedhu akka isin qaqqabuufis maatii kanatti dabalamuufis isin gargaaraa karaa viidiyootti darba turtii gaarii na waliin. Arra waan dubbachuu barbaade wantuma gidduu kana social media irratti deemaa jiru waan of nama jibbisiisu bakka namuma ta'anii dhalachuu amma nama jibbisiisu ga'eera. Waan baay'ee argaa jirra, waan baay'eetu ta'aa jira. Tokkoof lama miti wanti of nama jibbisiisu zamana kana keessa wanti deddeemaa. Maal jechuun kee rabbumti akka fedha isaatti nurraa dabarsu haala amma dhufi kana haalichi haala baay'ee rakkisaa fi kan of nama jibbisiisudha dhugaa. Obsalee namaan kennu yaani gaddaniillee waan fixatan miti maalifi wanta bineensillee waliin goone wanta namnillee bineensa hin goone tutu namni nama akka isaa irratti raawwachaa jira waan ta'eef baay'ee waan sodaachisaadha. Waan sodaachisaa zamanuma akkamii geenye baruma akkamii geenye waan jennu nu ga'eera waa akka jennu nu godhe jechuudha. Kanaaf namni namummaan itti dhaga'amu akka namaatti namni hin gaddine waan jiru natti hin fakkaatu. Namni tokko foon keenya kana amma yooma abiddi xiqqoon seenu gube akkam nutti dhaga'amu. Fakkeenyaaf yooma zayitii minaamin himtu waan ta'e xabbin irra jedhe akkam wanti jechuu barbaade walumaa galatti barri nuti keessa jirru kun bara yaaddessaadha. Bara namni akka qoraaniitti akka foonitti abiddarra nama kaa'ee namuma jiraa kan abiddatti qabsiisee abiddatti bubbutu wayi akka nama waa bilcheessaa jirutti qoraan itti daddabalanii nama guban keessa jirra. Bara akkasii kana rabbi nagaan nurraa dabarsu jechuu malee maal jennare. Bara akka waan nyaata hojjetachaa jiranii tokkotti qoraan itti daddabalanii ilma namaa kan itti guban irra geenye alhamdulillah. Rabbiin nagumaan ga'eera jedhee nurraa dhaabu. Dhiigi ilma namaa bakka argetti gagannamaa dhiigi namaa gatii dhabee bara itti dhiigi namaa kun akka dhiiga bineensaatti illee hin ilaalamne irra jirra. Kanaaf rabbiin isaaf laafaadha waan ta'eef afuura akkasii nurraati yaa balleessu karaa nagaatti nurraa jijjiiru jedhanii bakka jiranii kadhachuudha. Namni hundi afaanuma beekuun kadhachuudha barbaachisaanii malee waan jennu nama dhibaa waan gaddisiisaadha. Auzubillah. Nama akkamii ilma namaa tokko qoraan itti bubbusee akka wanta isayyuu itti naanna'anii ilaalu foonni isaanii kun ittiin dhaga'amu namummaa isaanii kan akka ofirratti irraanfatanii moo ananaa galuu dide. Ofii isaaniidha akka foon uffatanii jiran ofirratti irraanfatan moo amma ituu wanti nama sanarra ga'e isaanirra ga'e yaani simmeetii akkamitti dhaga'amu jedhanii bakka sana of kaa'anii akkamittiin ilaalan. Maal gara jabinni akka kana gara jabina miti kun gara jabina sa'addaati maleessa. La hawla wala quwwata illa billah. Gara jabina akka kana rabbiin nama keessan kaa'e. Wallahi alazim. Baay'ee gaddisiisaa baay'ee. Nama akkamii ofii isaadhaaf foon uffatee otoo jiru ilma namaa dhiiga akka isaatii nama akka isaatii qaama guutuu akkamii abidda keessa kaa'ee qoraan itti daddabalee abiddatti bubbutee nama guba. Mal bara maalirra geenye yaa rabbi. Wallahi alazim bara maalirra geenye. Astaghfirullah alazim.
astaghfirullah alazim baay'ee garaa nama gubata garaatu nama gubata wallahi alazim waan deemaa jiru kana gaafa laalanii waanuma addaa tokko namatti dhaga'ama aan godhureega rabbi lubbuu isaaniitiif boqonnaa laatu jenna malee maal jenna rabbi lubbuu isaaniitiif boqonnaa laatu maatiif immoo jajjabinaa kennu kanuma jechuudha malee wanti jechaa nama dhiba hordoftoota koo dhugaa nama gaddisiisa turtina waliin gootaniif galatooma yeroo biraa viidiyoo biroon walitti deebina rabbi biyya keenya biyya nagaa godhu assalamu alaikum warahmatullah